Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan musliimaa warri aappii kana hin buufatin buufadhaatii itti fayyadama. Aappii Oromoo Islaamik jedhu kana dhugaa rabbii aappii baay'ee bareedaa fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kitaabolee hedduu jechuudha. Sirna shari'aa Islaamaa ilaalchisee warroonni barnoota Islaamaa barachuu hawwii guddaa qabdan mana keessan teessanii haala salphaadhaan mobaayilii keessan irraa barachuu dandeessanii kitaabolee hedduu of keessatti kuufate qaba. Mee walumaan seennaa open jennee seennaa. Achi booda Allah godhattu dhugaa rabbii aappii baay'ee natti toledha. Barnoota barbaachisaa ta'e hunda ofirraa qaba. Kunuma akkuma isin argaa jirtan kana aqiidaa kee qabadhu jedha. Hisnul muslim jedha. Barnoota salaataati. Dubartii muslimaa jedha. Waa hedduu of keessaa qaba. Kaayyoo hajjii jedha. Zakaa fi soomana jedha. Hadiisa filatamaa, salaata nabiyyichaa, seera hajjii fi umraa, sooma ramadaanaa, nama haqa barbaaduuf, tawhiidaa fi arkaana islaamaa, waa hedduu jechuudha. Tafsiira quraanaa buufadhaatii irraa baradhaa itti fayyadamanis ni jedha. Fakkeenyaaf barnoota salaataa kana read deeru tuqtu akkasitti wal argisiisanii irraa barattu jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e hunda walumaa galatti kitaabolee isin barbaaddan hunda asirraa argattu jechuudha. Aappii baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaadha. Aappilee hunda keessaa wanni akka kana natti tolee hin jiru dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Salphumatti jechuudha. Fageenya deemtanii kitaaba bitachuu isin hin barbaachisu aappii kana qabaannaan. Akkasii shabakaa kootu baay'ee aarifataa miti malee sila waan baay'ee waliin ilaallachuu barbaadetanii akkasii gabaabumatti aappii kana buufadhaatii irraa fayyadamaa. Galatooma.